Hashamaar kafuunee kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya FM faanaa naqamtee 96.1 torbanitti yeroo tokko sa'aatii kanarraa kaasee turtii daqiiqaa 30 kan isin waliin taasisnu qophiin walta'insa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin qindaa'uun isin bira ga'uu eegaleetii kan jiru kan guyyaarraaf qindeeffanne. Qophiin kun egaa kan dhiyaatu deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground fi Elida Itoophiyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaa akkasumas lixa Oromiyaa irratti hojjechaa jiruun kan isin bira ga'uudha. Haga xumura sagantaa kanaatti nu faana bu'aa nu hordofaadha kan isiniin jennu. Qophii kana waliin kan isin faana turu ani Yohaannis Malkaamuu fi Galaanaa Tasfaa gamoo ogummaa teeknikaan Tamasgeen Abrahaam nu faanaadha kan inni jiru. Yaada keessan simachuutiin dhaabaa fi qaaduu nu waliin tura. Haga xumura sagantaa kanaatti nu faana bu'aa. Waldaan dargaggoota Oromiyaa lixa Oromiyaa irratti hojiiwwan akkamii hojjechaa jira kan jedhu egaa itti gaafatamaa waajjira waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin turtii taasisnee fi leenjii isaan dhimma miidiyaa hawaasaa hojii wal qabate kan isaan magaalaa Naqamteetti kennanii wajjin wal qabsiisnee qophiiwwan kutaa 3 darbee keessatti hojjechuudhaan isin biraan ga'aadha kan turre. Egaa guyyaarraa immoo karaa toora bilbilaatiin pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa Aymannuur Aliyyi toora bilbilaa irratti affeerachuudhaan egaa dhimmoota garaagaraa irratti turtii isaa waliin hin taasisna. Galaana torbanoota muraasa dura dhaabbanni kun keessumaa waldaan dargaggoota Oromiyaa lixa Oromiyaa kanatti dhufuudhaan leenjii keessumaa dhimma miidiyaa irratti hubannoo dargaggootaa kan cimsu miidiyaalee akkasumas dargaggoota garaagaraa dhiibbaa uumaniif kennaadha kan isaan turan. Egaa akkuma kaasitii jirtu waldaan dargaggoota Oromiyaa deeggarsa maallaqaa mootummaa Kanaadaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground Elida Itoophiyaa irratti argateetiin kan inni leenjiiwwan garaagaraa hubannaa uumuutii danda'aniitii fi ga'umsa uumuu danda'an irratti laachaati kan inni jirutti fayyadama miidiyaa hawaasaa wal qabatee egaa keessumatti yeroo ammaa kana miidiyaan hawaasaa billaa qara lamaatti jechuun ni danda'ama. Maaliif gam tokkootiin yoo itti fayyadamtee waan gaarii kan gochuutti danda'u gam biraatiin immoo yoo sirnaan kan ittiin fayyadamne ta'eeti dhiibbaa guddaa uumuutii kan danda'udha jechuudha. Egaa miidiyaa akkanatti fayyadamuutiin immoo akkamittiin biyya keessatti ijaarsa biyya keessatti dargaggoonni gahee isaanii baachuutii qabu kan jedhu dabalataan immoo miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamuun mataa isaanii fayyaa isaanii irratti dhiibbaa garaan uumuun hin uumneettiin akkamiin fayyadamuutii qabu bifa gaarii ta'een immoo akkamiin fayyadamuutii qabu saaxilamummaa isaanii akkamiitiin hambisuutii qabu kan jedhu irratti kan xiyyeeffate kan inni muuxannoowwan garaagaraatiin akkaraatti dargaggoonni argachuu qaban irratti leenjii laachaa tureetii jiru. Dhimma kana irrattis namoonni hubannaa qabanitti leenjii kan isaan laachaatii turaniitii jiran. Egaa dargaggeessi jechuun biyya tokkootiif humna murteessaatii ta'edha. Humna murteessaa gaafa jennu waa'ee biyyaa irratti murtoo waan guddaati kan kennuutii danda'u dargaggeessadha. Dargaggeessi humna oomishaa biyya tokkooti, humna jijjiiramaa biyya tokkooti. Biyyi tokko sadarkaa irra jirtu irraa gara fuulduraatti tarkaanfachuutii kan dandeessu yoo jijjiiramni dargaggeessi humna isaatti fayyadamee beekumsa isaatti fayyadamee hojii keessatti hirmaatedha. Kanaatiif immoo yeroo ammaa kana jijjiiramni dargaggoonni fidan akka olaanaa hin taaneetiif gama miidiyaa hawaasaatiin yeroo isaanii nyaachuutiin akkasumas immoo sammuu isaanii gara kalaqaatti akka hin jijjiiramne gochuutiin yeroo isaanii bal'inaatiin kan isaan itti fayyadaman miidiyaa hawaasaa beekuu dhabuutiin hubannaa itti fayyadaman miidiyaa hawaasaa dhabuutiin yeroo isaanii baay'inaan balleessaatti jiranitu ni mul'ata. Kana hambisuu keessatti kana qolachuu keessatti dargaggeessi tokko yoo miidiyaa hawaasaatiif fayyadamu ta'es ijaarsa biyyaatiif akkamiin itti fayyadamuutii qaba, dinagdeetiif akkamiin itti fayyadamuutii qaba akka jedhu irratti xiyyeeffateeti kan leenjii laachaatii turee jiru. Eeyyan egaa kana hojii wal qabsiisnee wantoota bal'aa kaasuu ni dandeenya. Muuziqaa ce'umsaan booda pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa karaa toora bilbilaatiin kan gashinnu ta'a. Dhaggeeffattoonni keenya nu waliin turan. Hojjenne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa yoo baranne yoo hojjenne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa yoo hojjenne yoo baranne tabbabaanaa
beekumsa qabeenya keenyaan ittee furannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa Egaa walitti deebineeti kan jirru dhaggeeffatoota keenya kan dhaggeeffatoota keenya biraan gahaa jirru qophii walta'iinsa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun qindaa'ee torbaniin turtii daqiiqota 30 dhaggeeffatoota keenya waliin taasisnuudha. Nagaa oltanii? Akkam nagaa oltanii? Jirra galata waaqaa. Egaa irra deebi'uudhaan galatoomaa isiniin jennaan wajjin afgaaffii gochuu fi ayyamamuu ta'uu keessanii fi ayyee ulfaadhaa. Akkuma beekamu waldaan dargaggoota Oromiyaa deeggarsa mootummaa Kanaadaa irraa argameen karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground LEDA Itoophiyaa waliin ta'uudhaan lixa Oromiyaa irratti keessumaa magaalaa Naqamteef godina Wallagga Bahaa irratti hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf hojii isin hojjechaa jirtan ni jira. Mee kanuma irratti turtii waliin taasisna. Dargaggoonni akkamittiin miidiyaa hawaasaatti fayyadamuudhaan ogummaa qaban, humna qaban, guddina biyyaaf oolchuu qabu kan jedhu irratti mee yaada keessan dhaggeeffatoota keenyaaf qooda galatooma. Hayyee isinis sagantaa kana nu affeeruu keessaniif galatooma isinan jechuun barbaada. Maqaan koo Ahmed Nur Ali jedhama. Pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaati. Egaa akkuma isin kaastan waldaan dargaggoota Oromiyaa gurmaa'insa dargaggoota Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko. Gurmaa'insa umrii isaa qofaan osoo hin ta'in hojii bal'aas naannicha keessatti dargaggeessa sochoosuudhaan hojii ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaa baachaa ture. Akkasuma hojii misoomaa fi nageenyaa keessatti gurmaa'insa dargaggeessa naannichaa keessa jiran kan biroo faana ta'uudhaan hojii bal'aa gurmaa'insa hojjetaa ture. Kanaaf caalmatti ammoo yeroo ammaan kana karaa adda ta'een miidiyaa hawaasaa nageenya biyyaatiif karaa ooluu danda'uun akkamitti dargaggeessi dhimma itti ba'uu danda'an kan jedhu irratti naannoo lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa giddugala piroojeektiin godhate tokko naannoo Naqamtee irratti hojjetaa jirra. Kanarraa ka'uudhaan gara yaada keenyatti gaafa deebinu keessattuu yeroo ammaan kana yeroo dijitaalaati. Yeroo dijitaalaa kana keessatti egaa odeeffannoon kallattii garaagaraatiin tamsa'a dhugas ta'uu sobas ta'uu kallattii garaagaraatiin tamsa'ee namas walitti bu'iinsa babal'isuu keessatti rakkoos geessuu keessatti akkasuma immoo waan gaarii ittiin hojjechuu yaallammoo waan gaarii kan ittiin hojjetamuu danda'amu waan ta'eef kanaaf dargaggeessa immoo keessattuu naannoon keenya yeroo ammaa kana humna bal'aa dargaggeessaa naannoo qabuudha. Nageenya buusuudhaafis misooma itti fufiinsa qabuu fi ariifachiisaa ta'es mirkaneessuudhaaf humna bal'aa kanaaf ta'e qabna waan ta'eef kana hirmaachisnee itti fayyadama miidiyaa hawaasaa keessattuu yeroo ammaa kana dargaggeessi keenya bal'aan miidiyaa hawaasaatti fayyadama. Miidiyaa hawaasaa kanaan akkamitti nageenya lallabuu dandeenya, nageenyi akka bu'uu danda'u akkamitti taasisuu dandeenya, akkamitti misoomni hojjetamaa jiru kun gurra uummataa akka ga'u akkamitti taasisuu dandeenya yaadama jedhu giddugala kan godhate waan ta'eef piroojeektii kanarraa ka'uudhaan piroojeektiin kunis hojjetamaa jira. Dargaggeessi hedduus dhimma kanarratti hubannoo argataniiru. Kanarra dhaabbatanii ammoo wanni bal'aan amma qaamni leenjii kana fudhataa tures wanni isaan hojjetaa jiran hedduun jira. Kanaaf dhimmoota kanneen karaa giddugala godhatee kana milkeessuudhaafis piroojeektiin kun yaadamee eeriyaa sanitti hojjetamaa jira. Tole galatoomaa isiniitiin jenna. Egaa akkuma isin kaasanitti jirtan yeroon kun yeroo dijitaalaati. Keessumatti dargaggoonni bal'inaan kan isaan fayyadaman miidiyaa hawaasaa kanadha. Egaa miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamuutiin waan gaariin hojjechuunis akka danda'amu immoo yoo itti fayyadama isaa sirnaan hin beeknes miidhaa geessuu akka danda'u kan isin kaasanii jirtanii. Miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamee ijaarsa biyyaa keessatti dargaggeessi tokko kamiin geessaa baachuutii qaba jettaniiti yaaddu addatti karaa sirrii ta'eetiin itti fayyadamuu wanti jedhamu sun akkamiin ibsitu ijaarsa biyyaatiif? Egaa biyyi tokko ijaaramuu kan dandeettu akkuma qaamni kamuu ga'ee isaa baachuu qabu humni dargaggeessaa ijaarsa biyyaatiif murteessaadha. Keessattuu biyyoota guddataa jiranii fi akka biyya Itoophiyaa kana kan humni dargaggeessaa parsantaa 70 olitti ta'e humni oomisheessan kun
ijaarsa biyyaatiif ga'een inni ba'atu yoo ijaaran yoo hubachiifame yoo sochii isaa waan inni hojjetu ijaarsi isaa guddinni isaa qajeele ijaarsa biyyaatiif ga'een dargaggeessi ba'achuu danda'u ga'ee guddaadha jechuudha wal naman gaafachiisu hundi keenyaa ni beekna. Kanaaf ammoo dargaggeessi keenya ijaarsa biyyaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana biyyattii gaggeeffamaa jiru kana keessatti shoora ba'achuu akka danda'u karaa miidiyaa qofaan osoo hin ta'in kallattii garaagaraatiin ga'ee nurraa eegamu akka waldaa dargaggoottis baataa jirra jechuudha akka waldaa dargaggoota. Kana keessatti miidiyaa fayyadamuun yeroo dijitaalaatti akkuma reefu isinii kaase yeroo dijitaalaa kanaan kallattii garaagaraatiin nageenya biyyaatiif waan hin taane olol hojjetamu dargaggeessi miidiyaa gargaaramee carraa harkaa qabuun akkamitti waan gaarii seenessa waloo biyya kanaa waan ijaaruu danda'u waan misooma biyyaatiif ta'uu danda'u akkamitti keessatti ga'ee isaa ba'achuu danda'a kan jedhu san nulleen hubannoo kana geggeessaa jirra. Kanaaf ammoo dargaggeessi qaama olaanaa fi murteessaa ijaarsa biyyaatiif ga'ee guddaa ba'achuu qabuu fi ijaarsi biyyaa kun galma silaa yaadame san akka dhaqqabuu danda'uufis ga'ee irraa eegamu qaama ba'achuu qabudha jechuudha. Humni kun humna bal'aadha biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis humna bal'aadha humni dargaggeessaa biyya kana keessa jiru. Humni kun biyyi yoo ijaaramte yoo misoomte yoo guddatte eenyumayyuu ol kan irraa fayyadamu humna dargaggeessaati jechuudha. Keessattuu hojii dhabdummaa bal'aan kan biraatti mul'atu dargaggeessi. Rakkoo hojii dhabdummaas kan qabu dargaggeessi. Biyyi kun gaafa misoomtee guddattee ijaaramtee rakkoo hojii dhabdummaa ni hir'ata. Hir'achuu rakkoo hojii dhabdummaa kanaan kan fayyadamu dargaggeessi. Biyyi tun yoo nagaa taate guddina dhufa. Namni carraa argatetti gargaaramuu danda'a. Kanaaf biyyi kun akka guddattuuf akka misoomtuuf kan jalqaba yoo nageenyi jiraatedha jechuudha. Kanaaf nageenyi kana buusuu keessattis humni dargaggoo murteessaadha waan ta'eef nageenyi waaraa buusee ijaarsa biyyaa karaa akkaataa silaa barbaadamuun akka deemuu danda'u ga'ee isaa ba'achuu qaba. Dabalataan misoomni biyya kana keessatti yeroo ammaa kana hojjetamaa jiru ariitii fi akkaataa silaa barbaadamuun galma barbaadamu san karaa milkeessuu ittiin danda'uuf ga'ee irraa eegamu ba'achuu qaba. Kun kan ta'uuf eenyumayyuu ol kan irraa fayyadamaa ta'u dargaggeessaa jechuudha. Misooma hojjetamu irraa fayyadamaa kan ta'u dargaggeessaa, nageenya waaraa bu'uuraas kan fayyadamu dargaggeessaa. Kanaaf kana taasisuu keessatti ga'een inni buusuu danda'u olaanaadha waan ta'eef kana hubatee dargaggeessi keenya ga'ee ijaarsa biyyaa keessattis ga'ee misooma biyyaa keessattis ga'ee guddina biyyaa keessattis ga'ee irraa eegamu ba'achuu qaba. Kana akka baatuufis ammoo hubannoo kallattii garaagaraatiin kennaafii jirra. Dargaggeessi hedduun hubateera. Ammatti humni dargaggeessaa jiru baay'een isaa gara misooma galaa jira. Gara nageenyatti dhufaa jira. Nageenya akka bu'u halkanii guyyaa dhaabbatee hojjetaa jira dargaggeessi bal'aani. Kanaaf kanaafis kana tumsee waltumsuudhaan biyyi takka ijaaramti waan ta'eef biyyi dhalootan wal harkaa fuudhinsa dhalootatiin ijaaramti waan ta'eef dhaloonni har'a jiru kun carroomnee carraa argannee irraa waan ta'eef carraa argannee fayyadamnee ammoo ijaarsa biyyaa hundaaf taatu akka ijaaramtu ga'ee nurraa eegamu baachuu qabnaa yaaduma jedhu kaasuu barbaadu. Hayyee mee inni kan biraa immoo yeroon amma keessa jiru yeroo dijitaalaa ta'uu wajjin wal qabate akka addunyaatti yoo ilaallee miidiyaatti fayyadamuudhaan dargaggoonni bu'aa gurguddaadha kan isaan buufachaa jiran ofirra darbanii biyyaaf guddina biyyaatiif bu'aa guddaa buusaa jiru. Dargaggoonni naannoo keenyaa keessumaa kan naannoo Oromiyaa kana wajjin wal qabate haala kamiin itti fayyadamanii galii isaanii guddisuu qabu miidiyaa hawaasaatti akkamittiin fayyadamuu qabu yuutuubii faarraa tiiktookii faarraa kanneen biroonis hedduun jiraachuu danda'u maallaqa illee argachuun ni danda'ama akkuma isin dura kaastan karaa poozitiivii ta'e yookiin immoo karaa nageenyaatiin yoo itti fayyadamame maal gochuu qabu dargaggoonni Oromiyaa gama kanaatiin. Hayyee galatoomii gaafii bareeda. Egaa akkuma isin kaastan addunyaa dijitaalaa keessa jirra. Addunyaa dijitaalaa kanatti namni warri gargaarame irraa fayyadamuu danda'a. Amma dargaggeessi keenya dargaggeessa miidiyaan itti fayyadamu osoo hin ta'in dargaggeessa miidiyaa kanatti dhimma bahee rakkoo hojii dhabdummaa qabu hiikkachuu qabudha jechuudha. Kanaaf kanatti dhimma bahuudhaaf ammoo dursa waa'ee teekinooloojii beekuu qaba, teekinooloojiidhaan ijaaramuu qaba, teekinooloojiidhaan qaroomuu qaba. Kanatti dhimma bahuu akka danda'uuf ammoo kabajamoo muummee ministeeraa biyya keenya Dr. Abiy Ahmad pilaatfoormii birriidhaan namni silaa barbaadeen argamne 5 million koodarsii dargaggeessa biyya kanaatiif fidee jira jechuudha.
Kana kan fidee dargaggeessi keenya damee teeknooloojii akka carraa hojii tokkotti gargaaramee akka diinagdee dijitaalatti galuuf kan fidame waan ta'eef damee kanarraa dargaggeessi bal'aan ammas fayyadamaa jira. Kan itti galee jira hedduun ammoo kana hubanneeti. Miidiyaa kan ittiin gargaaramaa jirru akkuma balaa buusisan waan gaaris qaba waan ta'eef miidiyaan yoo hubanne bu'aa hedduu nuu buusuu danda'a. Pilaatfoormiin amma isin kaastan akka tiiktookii, yuutuubii isa qofaa miti pilaatfoormiileen garaagaraallee jiran jechuudha. Keessattuu amma diijitaal faayinaansii amma dhufee jira. Kallattii garaagaraatiin teeknooloojiin haarinni diinagdee ittiin horachuu dandeenyu guyyaadhaa gara guyyaatti biyya kanatti dhufaa jiran jechuudha. Kanaaf nutis if qopheessinee diinagdee kana fayyadamuudhaaf qophaa'ummaan jalqaba murteessaadha. Kanaaf dargaggeessi keenya if qopheessee ga'umsa isas ilaalee teeknooloojiitti madaqee ariitiidhaan miidiyaa amma itti fayyadamaa jiru kana gara bu'aatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Gara diinagdee jijjiiruu danda'a jechuudha. Gara jireenya isaa ittiin jijjiiruu danda'a waan ta'eef kanaaf ammoo hubannoon barbaachisaadha. Kanarra dhaabbanneeti nuti lixa sanis keessattuu diijitaal litreesii irratti leenjii ji'a 5 turu dargaggoota giddugala kan godhate eeriyaa sanitti kan piroojeektii kana dhaabnee itti hojjetaa jirru kana giddugala kan godhate waan ta'eef kanaaf bu'aan inni yoo karaa seera qabeessaa fi bu'aa isaa hubannee itti gargaaramne bu'aan diijitaal miidiyaan qabu bu'aa guddaadha. Isaaf hin oolchinu taanaan ammoo akkasuma badii dhaqqabsiisu badii guddaadha waan ta'eef kana hubannee gara bu'aatti gaafa jijjiirru ammoo bu'aan yeroo ammaan kana dur alarraa dhageenyu ammatti biyyuma keessa taa'ee namni karaa gabaabaadhaan moobaayila harkaa qabuun diinagdee biizinasa hojjetaa jira waan ta'eef ammatti miidiyaan mataan isaa biizinasa akka ta'u hubannee itti gargaaramuu qabnaa jechuun barbaade. Tole galatoomaa egaa haasaa keessan keetti kan isin kaastaniitti jirtan miidiyaan dargaggootatti fayyadamuu qabu dargaggoonni miidiyaatti fayyadamuu qabu kan jedhan kan kaastaniitti jirtani mee haalli itti fayyadama miidiyaa dargaggoota keenya bukkee jiru maal fakkaata jettaniitti yaaddu amma kan jiru gara fuulduraatti immoo maal ta'uutii qaba jettaniittis immoo akka ergaatti qabdu. Haalli itti fayyadama miidiyaa dargaggoota keenyaa yoo namni baay'een miidiyaa kana kan itti fayyadamuu fi wuma ilaaluu fi waa ittiin dhaga'uu godhatee ilaalaa ture. Lakkuma ammoo guyyaadhaa gara guyyaatti teeknooloojiin garaa addaatti ta'aa deemuun namni gara diinagdeettis jijjiirachaa jira jechuudha. Kanaaf keessattuu kan ture miidiyaa hawaasaa kanaan akkuma beekamu biyya keenya keessatti muuvimentiin garaa gaggeeffamaa ture. Muuvimentii garaa itti gaggeeffamee namni hedduun gara miidiyaa hawaasaa kanaan madaqe waan ta'eef ammas kan miidiyicha rakkoo fi wantoota garaa waan akkasiitti itti fayyadamaa jirullee jira. Qaamni bal'aan amma ammoo hubatee miidiyaan akkuma gaafa sana yeroo biyya keenya keessatti dargaggeessi Oromoo keessatti hedduun itti madaqe gara miidiyaa kanatti dhufe muuvimentii sochii qeerroof qarree taasifamaa ture saniin gara miidiyaa kana dhufe amma ammoo sochii miidiyaa san dargaggeessi gara diinagdee jijjiiruu eegalee jira jechuudha. Sochiin amma ittiin miidiyaa hawaasaa aktiiv irratti itti gochaa jirru gara diinagdee jijjiirree jirra jechuudha. Kanaaf qabsoon miidiyaa irratti taasifnu qabsoo diinagdee akka ta'u qaamni hedduun kana godhatee qabsoo isaa garasitti ittiin jijjiirree jira waan ta'eef kun dhawaatan egaa waan aadeffamu yeroo tokkoon waan nama hundaa keessaa ba'u miti. Moor dargaggeessi bal'aan duraan wama miidiyaa irratti amma yeroo tokko gadi dhiifamu laalee namni waan san hundaa dhugaa se'aa jechuudha. Amma ammoo maal kan jedhu hubateera. Sadarkaa beekumsi hubannaan isaarra gahee wanni achirra gadhiifamu kun dhugaadha moo soba? Yoom gadhiifame? Sorsiin isaa eessarraayi? Haala kamiin kan jedhu adda baasuu eegaluu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een sooshaal miidiyaadhaan kaleessatti rakkoo kaasuu baran, waa farsuu baran, har'a saniinis godhanii wanni ittiin milkaa'uu dhabaniif namni olola miidiyaarra jiru akkamitti dhugaa fi dhara isaa addaan baasee hubachuu eegaluu danda'ee jira. Keessattuu dargaggeessi dhugaaf dhara isaa addaan baasee teeknooloojii ittiin hubachuu danda'u baree jira jechuudha. Kanaaf haala waliigalaa ni beeka waan ta'eef kanarra dhaabbatee dhiibbaa kaleessa sooshaal miidiyaan geessu dargaggeessi waan hubateef rakkoo san biyya keessattis karaa sooshaal miidiyaatiin kan dhufaa duraan ture sun gabaabbataa dhufuu danda'ee jira jechuudha. Dabalataan ammoo akkuma reefu isinii kaase caalmatti hedduun dargaggeessaa sooshaal miidiyaa gara qabsoo muuvimentii
tiraansii caalaa gara qabsoo diinagdeetti jijjiirachuu danda'ee jira waan ta'eef ammas qabsoon yeroo itti aanu nu gaafatuu fi qabsoon taasisuu qabnu sooshaal miidiyaa keenyan biizines hojjechuu akka dandeenyuu fi digital maarkeetii addunyaan amma itti jirtu kana hordofuu kan nu dandeessisu waan ta'eef garasitti galalloo jirra kan hordofuu qabnus kana waan ta'eef dhawaatan kun ammoo galma silaa barbaadamu san hingaa jedheen yaadaachu. Hayye pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa Ahmed Nur Aliyyi yeroo keessan qaaliirraa ergaa bal'aa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa keessumaa dargaggoonni miidiyaa hawaasaa akkamitti fayyadamanii guddina biyyaa fi diinagdee biyyaa akkasumas kan dhuunfaa isaanii guddisuu qabu kan jedhu irratti hubannoo bal'aa waan uumtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa ulfaadha. Ulfaadha galatoomaa isinis. Kolleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatii. Walitti deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaa Galaanaa pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa toora bilbilaa istuudiyoo keenyaatiin argamuudhaan ergaa bal'aadha kan isaan dabarsan. Keessumaa dargaggoonni haala kamiin miidiyaa hawaasaatti fayyadamanii ijaarsa biyyaa keessatti akkasumas guddina diinagdee kan dhuunfaa isaanii kan biyyaa irratti illee haala kamiin guddifachuu danda'u yookiin immoo haala kamiin irratti hirmaachuu kan danda'u jedhu irratti qabxiiwwan gurguddoodha kan isaan kaasan. Egaa akkuma isaan kaasaniitii jiranii jijjiirama biyya tokko fiduu keessatti dargaggeessi gahee olaanaatii akka qabu akkuma kanas immoo jijjiirama biyya tokko keessatti dhufu keessatti fayyadamaan jalqabaa dargaggeessa akka ta'edha kan isaan kaasaniitii jiranii. Guddina diinagdee biyya tokkoof dhufu akkasumas biyyee nagaa ta'uun ishee kan inni fayyadu dargaggeessuma mataa isaa akka ta'edha. Dargaggeessaan dhufa dargaggeessumas immoo deebi'ee akka fayyadudha. Egaa itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa yookaan yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan pilaatfoormiiwwan garaa garaa ni jiraatu. Isaan kanatti haala nuti fayyadamnu ijaarsa biyyaa keessatti nageenya fiduu keessatti diinagdee keessatti gahee mataa isaa baachuutii qabaa callisnee yeroo keenya balleessuuti hin qabnu itti fayyadama keenya sirreessuutii qabnaadha kan isaan jiranii. Ofuma keenya iyyuu waan baay'ee taajjabnaa dhugaa dubbachuuf taanaan miidiyaatti fayyadamuudhaan keessumaa dijitaal miidiyaatti fayyadamuudhaan hiriyoota keenya baay'ee ni agarra. Naannooma jiraannutti gama tiiktookiitiin maallaqa guddaa kan irraa argataa jiran gama yuutuubiitiin maallaqa guddaa kan irraa argataa jiran garuu akka isaan argataa jiran illee kan namni hin beekne hedduun hojii gurguddaadha kan isaan ittiin jiruuf jireenya isaanii jijjiiraa jiru firra darbanii carraa hojii namaa uumaa baay'een isaanii immoo yoo ilaalte miidiyaa hawaasaarraa haala yeroo garaagaraa callisanii ilaaluudhaaf guyyaa guutuu alkanoton irriba isaanii illee otoo ittiin fayyadamin yeroo miidiyaa hawaasaa keessumaa immoo feesbuukiin amma bu'aansaa hagas mara akka warra kaanii guddaadha jedhee yaadoon dargaggoonni keenya garuu baay'een isaanii yeroo isaan achirratti dabarsaa jiran ammayyuu kan hin galleef hedduudha. Amma tokko tiiktookiitti fayyadamee gama garaagaraatiin maallaqa baay'ee argata. yuutuubiin haganni namaa kaffalaa jiru hundumti keenya iyyuu beennaa dargaggooti keenya meeqatu waan kana baree itti fayyadamaa jira yoo jenne ammayyuu ganaa waan baay'ee irratti hojjetamudha. Feesbuukiin achirratti abbaa maargeedha kan fayyadamu. Feesbuukirraa amma xiqqoo ishee yoo erga viidiyoon irratti gadhiifamuu jalqabee kaffalaa jira. Isumaayyuu sanni kaffalaa jiru meeqan keenyatu itti fayyadamaa jira moo odeeffannoo manammi hordoftoota heddummeeffachuudhaaf walarrabsuudhaaf kan isaan itti fayyadaman duukaa buunee hordofaa jirra yoo jenne ammayyuu waan gaaffii nama keessatti uumudha. Egaa gama diinagdeetiin dargaggeessi egaa dijitaalli kun wantoota baay'ee akka carraa gaariitti fide kan dhufe keessaati tokko digital marketing babal'achuu isaati. Gabaan digitaalaatiin geggeeffamu gama garaagaraatiin babal'achuu isaati. Akkuma kaastee jirtu YouTube irratti kontentii garaagaraa uumuutiin kontentiiwwan kanarraa fayyadamuu ni dandeessa. Akka biyyaatti parsantaa 70 ol kan ta'e Afrikaa dabalatee biyyi keenya dargaggootatti akka baay'atan kan ifameeti jiru. Dargaggoonni kun baay'inni isaanii maalitti oolaa jira humni isaanii ka jedhu gaaffii keessa galaata jiru. Biyyi keenya biyyoota guddataa jiran keessaatii ishee tokkodha jenneeti kan kaafamu. Biyyoota guddataa jiran kana keessaa dargaggoonni keenya baay'inaan hojii dhabdoota jedhamiti kan kaafamu. Hojii dhabdummaa sababa kan ta'e wantooti baay'een jiraachuu danda'u. Hojii dhabdummaa kana keessaa bahuuf immoo carraa kan uuman tokko dijitaalii
amma dhufeetti jiru kanadha. Dijitaalii kanatti fayyadamuutiin akkamiin carraa hojii ofii uumachuu danda'uu qabna. Biyya keenyaafis immoo gumaacha mataa keenya akkamiin karaa keenya baachuutii qabna kan jedhu egaa warreen qophii kana dhaggeeffachaatii turan sammuu isaanii keessatti waan tokko bocaniitii darbuu inni ni yaanna. Eeyyeen egaa qophii kanarraas dhaggeeffattoonni keenya keessumaa dargaggoonni hubannoo guddaa argatu jenneeti kan yaadnu. Ammaa kaasnee of ilaaluudha kan qabnu. Yeroo keenya gaafa miidiyaa hawaasaatti dabarsaa jirru waan nu fayyadutti dabarsaa jirra moo waan nu fayyadnetti dabarsaa jirra. Amma tokko utuu gaafattee yeroo koo gubuudhaaf inni miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamee ittiin yeroo koo achi butadha kan jedhu nabdu. Garuu kun akkuma Ayman Nuuraaliyyiin kaasee miidiyaatu nutti fayyadamaa jira malee nuun miidiyaatti fayyadamaa jiru. Meeqan keenyatu miidiyaan nutti fayyadamaa jira. Meeqan keenyatu immoo miidiyaatti sirnaan itti fayyadamee bu'aa buufataa jira kan jedhu keessumaa odeeffannoo sobaa fa'aa wajjin wal qabsiisee illee pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa waan isaan kaasan jira. Odeeffannoon sobaan tokko gaafa miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamu dargaggeessi keenya gaafa hubataa ta'uu qaba. Callisee malaalee sheer kooment yaadota garaagaraa irratti kennuun qabu. Waan sana babal'isuun qabu. Wanti gadhiifame kun agam biyya fayyada. Hawaasa keenya maatii keenya naannoo keenya fayyadaa jira moo gara miidhaa kan biraatti gara walitti bu'insaatti oofaa jira kan jedhu sirriitti xiinxaleeti. Yoo walitti bu'insaa kan babal'isu ta'e odeeffannoon kun maal gochuun qaba. Walitti bu'insi kun yoo jalqabe maatii korra biyya korra naannoo korra maaltu gaa jedhe sirriitti itti yaadeeti kan inni itti fayyadamuu qabu. Kan hin ta'u taanaan akkuma kaafame qooda waan gaarii itti fayyadamu miidhaan isaallee guddachuudha kan inni danda'u. Yeroo tokko waan tokko irraa kana dubbise tokkotu jira. Kana tun qoodeetti natti tola. Maalidha? Wantoota sadiitu jira. Wantoota nuti qabnu. Wantoota sadeen kana keessaa lamaan isaa yoo fayyadamne waan tokko arganna jedha. Wantoota sadan kun tokko yeroodha. Lammata beekumsadha. Sadaffaa maallaqadha. Yeroof beekumsa keenyatti yoo fayyadamne maallaqa argachuu dandeenya. Yerootiif maallaqa keenyatti yoo fayyadamne beekumsa argachuu ni dandeenya. Egaa har'a dhaloonni har'aa kun maalitti fayyadamaati jira? Yeroo isaatti fayyadamaa jira. Beekumsa isaatti fayyadamaa jira. Beekumsa manneen barnootaa argachuu dandeessa. Akkas miidiyaa dhaggeeffattee argachuu dandeessa. Hawaasa keessaa beekumsa argachuu ni dandeessa. Yeroo immoo qabna. Yerootiif beekumsa keenyatti fayyadamnee maal argachaati jirra? Maal fudhachuutii qabna kan jedhu kanarratti egaa har'a warreen nu dhaggeeffachaati jiranis utuu of gaafatanii gaariidha kan jedhu qaba. Akkuma pirezidaantiin waldaa dargaggoota Oromiyaati Ahmed Nuuraaliyyi kaasanii jiranitti immoo miidiyaan nuti kan itti fayyadamuutii qabnu ijaarsa biyyaatiif guddina dinagdeetiif carraa hojii uummachuutiif akkasumas immoo nagaa labsuutiif ta'uutii qaba. Yoo kana ta'eeti dargaggeenya har'a egaa dhalootatti biyya kan dabartu dhalootatti biyya wal harkaa fuudhee ijaara. Kaleessa biyya ijaaranii keessumaati weerartoota biyya alaarraati Xaaliyaaniin yerootti biyya dhuftee weerartee isaan irraati eeganii biyya bilisummaa walabummaa ishee eegamte dabarsee nuu kennaniiru. Akka sabaattis immoo aadaan keenya afaan keenya akka hin banneetii fi gootonni hedduun kufanii aadaaf seenaan keenya akka jiraate har'a gamtaa isaaniitii jiru. Noo dhaloota boriitiif biyya akkamii dabarsina kan jedhu dargaggoonni har'a of gaafachuuti kan inni qabu. Biyya misoomte biyya badhaate biyya duroomte maaliin dabarsuutii qabna kan jedhu dhaloonni har'a of gaafachuutii qaba. Dhaloonni har'a kan of gaafachuutii qabu immoo akkuma yeroottidha. Akka yerootti deebii yerootiif laachuutiin akka yerootti deebii yerootiif laachuu jechuun yeroon har'aa maal gaafata? Dijitaalitti fayyadamtee hojiiwwan garaa garaa hojjechuu gaafata. Dijitaalitti fayyadamtee dinagdee keessatti gahee baachuu nageenya biyyaa keessatti gahee baachuu wote akkuma kana gootummaan nuti baachuutii qabnu dijitaalitti fayyadamnee baachuu qabnaadha ergaan keenya. Eeyyeen egaa yeroon keenyas goolabameeti kan inni jiru. Qophiin kun kan dhiyaate deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground fi Elida Itoophiyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaa akkasumas lixa Oromiyaa irratti hojjechaa jirudha. Qophii keenya guyyaa har'aa sumarratti goolabnaa torban mata duree biroo qabannee walitti deebinaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa ifdarree saba keenyaaf dirma.